akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Ani nagaa biyya galata Waaqayyoo. Hundi keessaan qimamanii mana waadaanii jirtan hundi keessanuu akkam jirtu ilmaan Oromoo sabni kun hundi keessan akkam jirtu ani nagaa biyya galata Waaqaa. Waan xiqqoo tokko isiniif qabadhee dhiyaadhe innis maal jedha yoo seetan waan sadii sin hinaafu. Namni waan sadii nama hinaafu maaliif hojjettan? Tokko du'a namni kamiyyuu du'a hin barbaadu jiraachuu barbaada waan ta'eef kun hin hinaafamu jechuudha. Deebi'ee immoo dhukkuba namni kamiyyuu dhukkuba hin hinaafu jechuudha. Biyya lafaa kanarratti dhukkubni eenyumayyuu akka qabu namni hin barbaadu jechuudha. Deebi'ee immoo rakkinni namni kamiyyuu rakkinni akka irra gahu hin barbaadu waan ta'eef kana irratti namni waan sadii biyya lafaa kanarratti sinirratti hin hinaafu jechuudha. Deebi'ee immoo waan tokko kan biraa kan isin ibsuu barbaadu biyya lafaa kanatti namni hojjete hundumtuyyuu lawxii fidaa hin jijjiirama wanti hin jijjiiramneef hin jiru waan ta'eef asirratti immoo akka gorsaatti kan isiniif jechuu barbaadu asirratti jechuudha. Waan sadii isiniif ibsa. Isarratti immoo waan sadii beekuu qabdu. Maaliif waan sadii namni beeku hundumtuu jijjiirama kamiyyuu ni fida. Jijjiiramni hin dhufa waan ta'eef waan sadii beekuu qabdu. Wanti sadan suni namni tokko maallaan jedhu kana namni yaadu namni kamiyyuu waan hunda keessa ni darba waan ta'eef kana hunda irratti hundoofne yoo dhaabbanne yoo hojjannu godhanne nuti boru kamiyyuu eenyumtuyyuu hojjetee ni jijjiirama. Wanti hin jijjiiramneef hin jiru. Namni tokko immoo bu'aa baay'ee keessa darbee iddoo baay'ee keessa darbee kufee ka'eeti eenyumtuyyuu waan ta'e keessaa ka'eeti iddoo guddaarra gahaa waan ta'eef kanaafuu hundi keessaan hordoftoonni chaanaalii kiyya hordoftan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa Waaqayyoo isinaaf qaqqabu jecha kan isiniif qabadhee dhiyaadhe har'aaf kanuma galatooma. Namoonni bu'aa baay'ee deemtanii hojii qabullee biyyaa baatan hundi keessan akkam jirtu ani nagaa kiyya galata Waaqayyoo. Asirratti waan xiqqoo tokko dubbachuu barbaadeen ture. Isaas immoo maaliin yoo jettan namni tokko kaayyoo qabaachuu qaba. Namni tokko kaayyoo yoo qabaate galma isaanii gahaa jechuudha. Kaayyoon inni duraan dursee kan nurraa eegamu kaayyoo qabaachuudha. Kaayyoo yoo qabaanne hojjannee wanti jijjiirama hin finne hin jiru biyya lafaa kanatti waan ta'eef kaayyoo qabaachuu qabna. Kaayyoo qabaanna. Kaayyoo yoo qabaanne waan hundumayyuu hin hojjanna. Jiruun biyya ormaa baay'ee ulfaata akka namni tokko hin bahee waan akka qalliitti hojjetanii dhufan namatti fakkaata nama keenyatti jechuudha. Namni immoo garuu biyya ormaa kana deemee bishaan biyya ormaa kana dhuge hundumtuyyuu hin beekachuudha jiru biyya lafaa kana waan ta'eef jiruun biyya lafaa ni ulfaata. Isumarraan immoo waan baay'ee maadaamoonni illee waan baay'ee nuun jedhanii hunda dandeenye maaliif kaayyoo manaa baanee sanaaf jecha waan namni nuuf jedhe hundallee dandeenye waan isaan nu arrabsanillee wanta hundarratti hundumayyuu dandeenye nuti kanaarraa ga'uun keenya hojjechuun keenya biyyaa ba'uun keenya tokkummoo kaayyoodhaaf waan ta'eef waan hundumayyuu obsinee dandeenye hojjenne akka gara biyya keenyatti gallee hojii mataa keenyaa tokko nuti uummanne biyaansi Afrikaan har'a biyyi keenya tokko Afrikaa baay'ee qabaatte maaliif sabni keenya hundi bahee biyya ormaatti gubata. Har'a Afrikaa tokko qabnu bakka hojiin adda addaatti hojjamu tokko hin jiru kan nuti biyyaa baanee baraan waggaadhaan baanee biyya namatti gubannu itoo biyyi keenya biyyoota guddatee biyya Afrikaa adda addaa qabu yoo taate nuti baanee biyya ormaarratti hin gubannu. Garuu immoo isumayyuu immoo haa ta'uuti fayyaa namni qabu waan hundatti dhufa waan ta'eef nuti fayyaa keenya sana ilaallee waan hunda namni nuun jedhu hunda dandeenye hinnaa beelofnillee hinnaa dheebonnillee hinnaa dadhabnillee namni nu bukkee jiru haadha keenyaaf abbaa keenya ta'uu hin taane Waaqayyo qofatu nu bukkee jira waan ta'eef kanaafuu Waaqayyoon keenyaan abdannee gocha hundumaa jecha hundumaa dandeenye akka hojjannee kaayyoo baalii kanaaf galman gahanne akka biyya keenyatti deebinu Waaqayyo nuuf godhu
Kanaaf hundi keessanuu bakkee qimamoonni mana maadaamii jirtan hundi keessan akka hundumaa dandeessanii hobsitanii waan hunda keessa dabarsitan kaayyoo akka taatan nama kaayyoo akka taatan galtanii hojii mataa keessanii haa maddatuuti uummattanii akka hojjettan abdiin sinirraaf qaba. Inna gaafa hazirru gaafa uffata jijjiirranne gaafa caammaa jijjiirranne gaafa hunda jijjiirranne waan keessa darbine sana namni hundi hin beeku waan ta'eef kan nuti kan beeku qabu nu ibichaadha. Ifu waaqayyoo keenya bichaadha. Gaafa beelofne illee gaafa waan nyaannu illee dhabne gaafa dadhabne gaafa dhukkubsanne hunda dandeenye har'a biyya hormaa kanatti dhufne haadha keenya qofatoo taatee beeluu keenya nu dandeessi dheeba keenya nu dandeessi. Dhukkubbi keenya nu beekti isaan hojii isaanii akka hin hafne bicha barbaadu waan ta'eef hadaraa keessan bakka jirtanitti hojii keessanis hojjechaa wanta isin barbaachisu qursii keessanis nyaachaa wanta argattan nyaachaa namni nyaatu immoo homaayyuu hin ta'u ni jabaata waan ta'eef akka nyaattanii jabaattanii hojii keessan galmaan keessan abdiin isinirraaf qaba. Warroonni chaayinaalii kana ilaaltan hundi keessanuu laayikii fi sabskiraayib akkanaaf gootan abdiin isin biraa qaba. Saba koo hundi keessan qimamoonni mana maadaamii jirtan hundi keessan